لي هرجع حسنا ما يادا يسافر ده بيان كنا كوفنا كنمني ناتي نمني يعني ساتيس حاسوني ساتيس ناتي سبورت غوري أكما تاخي يتدس نجى كنا متعايسين كسجرو بيان كنا والروتان كون أرجع بكمبون أرسي بكمبون زيني فيني ما ni iyan ni wacan ararge nakkas arsi nakkas hajam male namni inni hararge bakka bu'e ni goota hararge ti je jala deemu sun jiru dhuguma walitti gadimna duraan dursotti namni waan qabuuni findaadu naasima harar makiinana marra faa qoree footoon kee kanan qaban sadiin qaba furin qaba jee findaadu namni oromoo ifdaadu nagarre takka jiba male jolleen hararge ta'e ifdaadu takka harkeen beeku jollee arsi ta'e ifdaadu takka harkeen beeku warroota nasirrabbee ani fuuldura harargeeti nar ana jira jee haaso warra ummata kijiba ummata gidaara namaa jala kee footoo kee gadhiisu akal sirri da me kana gona ma akana ta to buru sadaqiyya ma maki sadaqatu leita dubbin beita dubbin shuraba ka ta ta beita wannan kana tumuru qabna mal tumuru qabna beitani arran jar kabenu ti akwan duran je kofo joyto bawli qabat nutin ko walin barenna walin tolla amma nuti wanni feenu akka abba abdallaje wanna kana dabu qabna akabit dabu qabna bikka deemnu hundaan seennee khayri dubbachuu jara shoror ofu kanaan isaanitti bulsheessinee isaan kanaahu akka ija haqaatiin gara deebi'uu qaban obboleeyyan keenya ilmaan keenya isaan kunis gartee akka baditti bu'anii guyyaa boruutiis naaru jahannam seeran hin feenu ilmaan keenya beeyta tanaafuu wal gorfannee mana hunda seennee wannan kana kuma reefu abba abdallaje whatsapp itille groupi fudannee gabbaanii dubbachuu qabna mana hundattu baatii tana hundaatu akkamitti wal qabannaa akkamitti wal jaarraa akkamitti dadhabataa keenya gargaarraa akkamitti arusii gargaarraa arusiin jaani arsii gargaarraa wallaggaa gargaarraa gondaree gargaarraa islaama gargaarraa oromoon takka oromoo takkutti san nuti warra biyya alaa jiru warra tiktookii kuni khayrii fi dhufe tiktook kanarratti akkamitti oromoo teenya harka takko goonee harargee fi baale osoo hin jenne maal osoo hin jennetti wal gargaarree biyya teenya bu'aa takko goona meeqota baatii tana baaleef waa goona baatii dhuftu waanif goona arsii lixaaf baatii dhuftu harargeef waa goona kombolcha waa goona harka wal qabanneeti akkana dalayne warra gartee hororoo yaasu kana karaatti cuna jechuudha tanaafu waan akkanatti yaadneeti insha allahu ta'ala arrarraa jalqabnee rabbiin waan kana khayrii nuu fideeti insha allahu ta'ala tana booda waan takka dhageessan waan harargee cufe arsii juufi jimmachu insha allah irraa bu'ee wani waa balleessu oy warda in karabicha dubbadha lamu dubbadhu wani waa balleesse maali beektaa ustaaza abbaan abdallaa nu bootaa nun bu'uu jetta yoo nan bu'u jettanii gad na dhiiftani ilmoo teetuu yoo atti xiqqaane adaba hin qabdu ilmootii ana garabe baddaan hundinuu nama qaba nama namaan qabuu qaban hin jedhuun qabani abbaan ebaluun bootaa kiyyan bu'u ebalu bootaa kiyya bu'u miti dhaqee abbaa abdallaa balleessaa qabda balleessaadha warra qaba gandarraa dhaladhe qaba ganda kiyyan na himuudha wanni kun gandaan narraa qabamuudha malee ebalu baddaan baalageen bootaan humbuu yoo jedhanii ganna dhiisan an baalagee mata sunillee achitti haa qabamtu nama namaan haa qabnu akka faranjiin baatu if you want to catch a thief set a thief jedhan hattuu yoo qabuuf hattuu itti qopheessi wanni kun nurraa dhaabbatu qaba tana namni namaan qabamuu qaba malee ebalu bootaan humbuu jechuu miti ganaatti deemee sappoorti godha bootaan humbuu jedhee sun hin taatu ان شاء الله نومان كان يا ربي جنما كان اللي جبان اسكيسا جرا متن قدا جرا ونين تكيسيني دامو فدو اسيتنا هذا مناكن وللين بينو اسينيس دكتور مريم دو قلبي ستي مفتو دندسي اكسو مفتينيس دو قدره ميچوتنا خره ميديا فديسا اواسمتو خنا كيسا انيس غلطه قدانا ممتي كبا مچان كان خارر جيتي
rakkoo tana keessaa gaarii dalagatu sappoortii godhee haa galatuumu wanni isin namarra waltoo qabsoo wanni guddaan bayaan harargeetis Dubaay jira haati manaatis achi jirti gurubbii takka jaarradhaati miiciyyoo Dubaay jirtu sanis ta'e walitti haaranii addaan deemanis walitti fidaati akka afoonaan ilaa waliin jaanii micoon tun bakka hundatti akka namni ittiin fayyadamne kunis mana naqatee yaadarraa fuudha kunis mana naqatee yaadarraa fuudha miira keessa seenaa jirti harargee jechaan olaa jirti namni waan gaarii dubbatee yaada gaarii kannaa jiruuf bayaan kana qofan argee micoosaniif hundi ittiin fayyadamaa jira hundi ittiin nama guurrataa jira malee fayyadaan jiruun bakka takkatti waltaatii walit dhufaatii gurubbii jaarradhaatii dhugaan jirtu namni afoonaan ilaa waliin joo qaba walitti araarsaati uummata kana jidduu fixaa. Fatiin sunilleen hedduu naman galatoonfadhu isallee yaamaati isillee yaamaati akkuma dur obboleeyyummaa dur walirra taphataa turanis hojii haa taphatan wal bira haa dhufan nama walirraa namni ajjeesee wayii jira kana waan guddaa isin godhuu qabdan amma kana jara kana waliif fidaa jara wal dhabee kana waliif fidaa dura afoonaan illee inshallah yaada hedduu gaarii inshallah ta'ala abbaa abdallaa telefoon isaanii qabdaami si zakkii isin talaa sunda كيسان دبنة ورخنا ولف الناتي أفويت الله قوني سمبودة تواني قول إن شاء الله يا دقاري وردة ولا دقاقيت نمنكم قرتي قرا ولتولو كبا إن شاء الله مالي يا أخي بروف يا دقا إيه برضو نبيتا فول ربي درا ربنا جركني ودي بيتا يتربي له في دائما وأنو تاتي إن شاء الله تعالى كسقولو كبا إن شاء الله يا قد ورطنا كبجنة haasollee gidee isin agarree nu jalaa badu kun wanni nu godhuu qabdan miiciyyoo arafaatee sanis bayaanni qaba kun obboleessiin jira bayaanni qaba akka mana namaa biraatis dheeyxee mana isiitis banattee maaliif uummanni lachuu isii fayyadee jira akka nu fayyadanitti immoo warri isaan isii fayyadee kun fatiin kunis micoota inni rakkattuu fidee karaa miidiyaas fidee isii biraan dooktara biraan gee kunis rakkattee wal dhabanii gargaareen isaan kana waliif fidaatii waliif fayyisaatii namuu hojii fi haa hojjetu. إن شاء الله دو يا دقاري دا بيان تليفونك يا خيسان سي خايا نابل بلي أكتي جراغنا ولي فيني بلين كي يخنا ولي فيني ولي أرارسيني نما براتو اللي فكيت هاني نمني برا كر رابرتو قول إن شاء الله تعالى الدو قلتهم وردة يا دقاري دا برا ولينجر قرر ميرا خيسا لقاجرا أكا نمني برا ولينجر قرر أما جولي نرسيهم بكينيا نما برا ننجر قررت فكينيا خنا فرطان تارر جيتي سم فرطان akka kana qoodanii jiran arargee fersii jedhanii geemarra wal qoodan gandummarra wal qoodan biyyarra wal qoodan ta'uun qabu akkasni nuti oromoodha waliif dhaabbachuu qabna. Ilama bakka isin jettan tana mee waa takka isin jedha waan akka seenaatii garuu gabaabduudha nuti akka arargeeti farsitti lubbuu teennas dabarsinee walii kennaa turre yoo amma akkana afaaniin dubbatanii waan laaftuudha yeroon suni yeroo chaarteraati yeroo dhalti oromoo gidaara mara jala ajjeefamaa turteedha yeroo haajaalii baddeessaa fa ajjeesaniidha dunkaana isaanii duratti namni iddoo ajjeefamee mucaan ijoollee baddeessaati konkolaataan dhabame yoo dhabamu masgid anwaar ifaa masgid anwaar gara bani masgidi geessu achi gabbuu irratti dhabame dhiisee biraa deeme kadhae salaatee bayee deemu jiru itti dhufee miilli gama tokkotti akka jirutti irraa amma nama ulfaataa jechuun duuba nama san hin dhaabsifne osoo tiraafikan taane ufumaa dhaabsise garuu hadha dubbadhe wallaahi rabbiin beeka hospitaala Phaawulos geessine isaaf wamta akka nama beekuu miti afaan illee hin beeku dooktaraan jedheen afaan ingiliffaatiin taasaa please karama irraa maayisee rizaaltii gartee X-reedhaan baasanii jedhe in calliseetuma dhaabadheetuma jala deemee ilaale yoo dooktartichi maali jedhu please stop jedheen yoo afaan lama itti dubbadhe dooktartichi muddamee X-ree lafa darbee dheeyse hin fuudhe achi ciibsanii haaji turee dhaqee manaa itti yaame nama guddaa namni haaji turee hin beekne hin jiru yoo jiraatanis rabbi isaanitti haa tolu dabranis rabbi isaanii haa araaramu isaan achi dhaabbatanii kaanii achitti nama sammana isaanii ciibsanii yaalame waan godhu dhabeeti namtichi maal jedhe wama feete nutti qabadhuutuma tanaazula nu mallatteesseedhan
lubbuu namaatti sii mallatteessaa jedheen dura fayyuu isaa argee dooktarri gaafa ragaa ba'ee waraqaa kennee mallatteessaa jedhe. Aara saniin gaafaan konkolaataa irraa karatti anallee nyaatanii kadhaban rabbi na baase sababa gurbaa tiraafikaa tokko. Nuti lubbuu hagasii walii qabna waliif kennina. Addammoo waan xiqqoo wal dhabuunillee gaarii miti. Dhugaa ilkee farrabnillee wal buuti namni wal dhabuun hin jira. Araarsanii dhumtee haa ulfaatanii warri araarses warri gartee wal fides haa araaramu sirriidha. Kakaleessa godheefis oromummaaf godheef obbolummaaf godhees. Addallee wal dhabbiin dhuftee miti geessuun dhugama. Ammallee ammariyamna akkuma dura jedhe obboleettii teeti dhuftu ammallee fuulma gaariin qeebalu kabajjama kaleessa qabduuf qabaachuu fi waan qabduun keessummeessuudha. Isaanis bayaan obboleessi keenna mucayyoos akka tasgabbooftu gochuudha. Ammoo obboleeyyan teenna ijoollee mucayyoos miira keessa galchitee jecha hamaa dubbachuu irraa dhiisaa. Nuti dhiiga tokko lubbuu dhiigaa miti lubbuu walii gumaachaa turre ka kanaa oliyyuu waliif taana dhiisaa miira keessan galchinaa ijoolleellee addaan hin kutinaa. Yaakuuf bakka kanallee yoo bayaan hin biraa jiraatteef jettiin tun bayaantu fuudhee bakka isin jirtullee akkaataa biyya kanallee seera biyya kanallee isiifis gaarii Bona wanna free time kana blog godhe. Itti dhaamatuuf yan. Kana waan ta'eef akkasitti jabeessee yaada jiru immoo lafa qabsiifnee waan amma irra mari'annee wallaalaa kenna hin dhaabna jenne. Akka bal'inaan haasoo nun jedha waa baay'een haasa'u rabbiin nu haa qajeelchu wallaalaa kenna rabbi haa sirreessu. Amiin. Niitina jiraannee walcina jiraannee waan kana akka tiisinu isin jedha. Abbaa Abdallah. Oo baaba. Waan nu gootan WhatsApp waan create nu godha. Isin Dubai WhatsApp Dubai nama hedduu hin dalagu sa WhatsApp nama gari garuu man dawwa namni gaarra imo fayyadama. Waan biraa tokko dalaga. Sagalee malee. Bootani dalag bootam. Bootani dalagee. Bootamni kana bootam sanitti waan nu godhaati. Ma imatu irraa ariifa. Imatu irraa ariifa. Okay, imo san nu godha intala telefoona si yoo qabatta telefoona si na erga. Abdallah way. Janaatu ustaza. Imo ariifa. Ya waan waasin gaafanne rabbi riski isaa qaba si haayiru hay. Haati wayi nam tokko kulli absuma si goote nam afurif si goote atumman dandeenyaani akkana fatazanaa jiyyata abbaatu maarra khayyatti wayin khiftum an laa ta'dilu fawaahidatin akkaan jee bayaan telefoona intala yoo qabaatte naa erga keeysaan niin dubbisan tala insha allahu ta'ala wanna kana sitti xumurra baay'eelleen teenyu isinis hin qabnu namni dalagaa qaba maal jaa insha allahu ta'ala kam jettan akkana Abu Abdallah taate baabaa amma si bilbila gabboye telefoona la bilbila ati abo anu sila wani jati ni dabamte di satis dhiifama wallahi kaafadheera dhiifama kiyya badii kiyya nambara keenaa barreessitee si bilbiluu qabu. Nambara bayaan barreessaa bayaan michiyyoo maddii jira bayaan wal quba qaba michiyyoo wajjini. Bayaan please bayaan telefoona si barreesse please telefoona intala naa kanni an directly dawuu an Toronto Canada jira ani Canada jira michiyyoo nama telefoona hin dandee michiyyoo nama okay adeero ishi michiyyoo namatti hin jirtu. Bakka biraa jirti inshallah tiyaanis lakkoofsa bakka isin jirtu nama bira jirtu gruppii godhaati gruppii galcha itti galcha rakkoon hin jiru. Halas durbillee WhatsAppillee goone imoodhaan wal agarree sandura isii dubbisuu qaba isii sandura karaa isii biraati dubbisuu wanni isin qaba. hubachuu qabdani mucattiillee aggannee jirra. Mucatti Sagaleen kiyya ni jira. maal jette bayaan? Mucattiillee aggannee jirra. Karaa biraati wanti isin nu hubattan reefuun tana galgala seennee yaamnee mucattiillee aggannee jirraa jenna. Akkasiin afaan hin dheeranne akkasiin nam takkan xuyne
akka naamusaa maali hojii sii oofatu aggannee jechuun dubbisne jechuun Dhaabnee jirra jechuu jechuu isaa. aggan dhoorkinee jirra. doorkinee jira jechuun doorkinee okay jira. aggad nacho ishi okay Eh, abshira dubbannee nam takkan tuqeen hojii kee oofadhu kana caala ati nama fayyaa qabu mana hojii keetii seeniiti hojii kee hojjetachaa jireenya kee oofadhu malee anillee mucaa dabbaalillee waliin taanee itti himnee jirra akka waan obboleessi namatti himu takka itti dubbannee jirra himnee jirra. Galatooma. Karaa biraatiin baay'ee dhaartanii baay'ee laffaatan wanni godhamuu qabu gama lachuutu gandee ganda keessanii namni hundinuu akka hayyichi Oromoodhaa Jawaar Mohaammed amma dura dubbate gandee ganda keessanii namuu bakkuma jirtanitti qabadha. Gaafsanii araarri hin bu'a. Gandee gandaa keessaniitiif jala deemtanii dibbee yoo tumtan harki yoo tumame harargee gabbaatee nama dubbatuuf dhugaa keetii akkas jette goosh yoo itti harka tumneef araarri arra bu'e kun borumtii ittuma deebi'a jechuudha. Akkuma namni asii taa'ee nama kun takkaaf maal dhaggeeffate kun borumtillee gaafa nam tokko gabbee ganda namarraa borumtillee gaafa nam tokko gabbee ganda namarraa gartee haajaa qabdan rabbiin haajaa keessan isinii haa kennu rabbiin waan niyyatan